Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan hordoftoonni chaanaalii gola faarfannaa hundumti keessan dakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo, araarsummaan giftii keenya dubaroo maaram, eegumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkami yeroo kana geessan? Amiin. Waaqayyo gooftan keenya yeroo kanaan kan nu gahe maqaan Waaqayyo kan galateeffame nuuf haa ta'u. Amiin. Guyyaa irraa kan egaa waa'ee iccitii Sillaasee kutaa lammaffaa waliin baranna. Iccitii Sillaasee kutaa lammaffaa kana keessatti waa hedduu kan waliin ilaallu waan ta'eef hanga xumura sagantaa kiyyaatti yoo nu hordoftan waa guddaa irraa hubachuu dandeessu. Chaanaalii gola faarfannaa subscribe, share, like gochuun dagatinaan dhaamsa qophii keenyaati. Iccitii Sillaasee jechuun maal jechuudha? Torban darbe iccitii jechuun maal jechuu akka ta'e, iccitiin bakka meeqatti akka qoodamu, utubaa jechuun maal jechuu akka ta'es bal'inaan kaasnee waliin barachuun keenya yaadatama. Guyyaa irraa kan ammoo iccitii Sillaasee jecha jedhu mata duree godhannee koorsii keenya bal'inaatiin ni ilaalla jechuudha. Jechi Sillaasee jedhu jecha Giizii irraa kan dhufe yommuu ta'u, Sillaasee jechuun jecha sallase jedhu irraatii kan dhufedha. Hiikni isaa sadii ta'e yookiin immoo sadii jechuudha. Kanaaf jecha kana keessatti waa'ee iccitii Sillaasee bu'uura godhachuudhaan bal'inaatiin kan laallu ta'a jechuudha. Tokkummaa fi sadummaa Sillaasee akkamittiin beekuu dandeenya? Tokkummaaf sadummaan Sillaasee yookiin immoo tokkummaaf sadummaan Waaqayyoo inni jalqabaa sadummaan maqaadhaan, qaaman, gaheedhaan, bittaadhaan, hojiidhaan, waaqummaadhaan, amalaan, yaaduudhaan, eeyyamaan, gorsuudhaan, aangoodhaan fi kan kana fakkaatanidha. Tokkummaa fi sadummaan Sillaasee kan beekamu. Gargar qoonnee gaafa laallu garuu sadummaan Sillaasee akkamitti jecha jedhu gaafii jedhuuf akkamitti akka ta'e deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef sadummaan Sillaasee maqaadhaan, qaaman, gaheedhaanidha. Maqaadhaan gaafa jennu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti deemaa maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaatiin, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuubuudhaan bartoota koo taasisaa jedhee akkuma dubbate Sillaaseen maqaadhaan sadiidha jechuudha. Abbaan Ilma ta'uu, Ilmi Abbaa ta'uu, Hafuurri Qulqulluunis Abbaa fi Ilma ta'ee maqaa walii isaanii dhaaluu hin danda'an. Maqaan Abbaa kanuma Abbaati. Maqaan Ilmaas kanuma Ilmaati. Maqaan Hafuura Qulqulluus kanuma Hafuura Qulqulluuti. Maqaa Sillaasee gahee hojii isaanii irraa kan argamee fi kan wal qabatedha. Ragaadhaan gaafa ibsinu fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti koottaa ni boonaa akka bifaa fi fakkaattii keenyattis nama ni uumnaa jecha jedhu keessatti egaa koottaa jechi kun sadummaa isaanii kan ibsudha. Akka bifaaf fakkaattii keenyatti jechi jedhus sadummaa isaanii kan ibsu waan ta'eef sadummaan Sillaasee gahee hojii isaanii irratti hundaa'uudhaan kan laatamedha jechuudha. Inni biraan sadummaan Sillaasee qaamanidha. Qaaman gaafa jennu Waaqni Abbaa bifa, qaama fi fuula dhuunfaasaa qaba. Waaqni Ilmaa fi Waaqni Hafuura Qulqulluus akkuma Waaqa Abbaa bifa, qaamaa fi fuula dhuunfaa isaanii qabu. Qaamni
fuulli fi bifti maalidha jennee yoo ilaalle, qaama jechuun guutummaa qaamaa rifeensaa hanga qeensa miilatti kan jiru. Fuulli immoo bifa nama biroo kan nama biroo irraa kan ittiin addaan baafnudha. Bifti immoo qaama namaa irratti kan argamu kutaaleewwan qaamaa kanneen akka ijaa, harkaaf lukaaf kanneen biroo kan of keessatti qabatu halluu yookiin kalarii isa jennu kan bu'uureffatudha jechuudha. Qaamni Sillaasee qaama namaarraa garaagarummaa qaba. Qaama Sillaasee qaama namaarraa maaltu adda godha jennee yoo ilaalle, qaamni namaa akka qaama Sillaasee miti. Qaamni namaa murtaa'aadha, mul'ataadha, xinnaadha fi kan tortorudha. Qaamni Sillaasee garuu akka qaama namaa kan murtaa'u, kan mul'atu, xinnaa fi kan tortoru miti. Qaamni Sillaasee ardiif samii kana guutee bakka hundumatti kan argamuu fi jiraataa bara baraati. Qaamni namaa garuu bakkuma namni sun jirutti argama malee iddoo biraatti argamuu hin danda'u. Addunyaa kana guutee mul'achuu fi argamuu hin danda'u jechuudha. Qaamni Sillaasee uumama uumetti fedha isaatiin ala kan hin mul'annee fi dhokataa murteeffamaadha. As jira, achi jira, ammana gahaa jennee murteessuu kan hin dandeenyedha. Qaamni namaa garuu murtaa'aa kan ta'e, abalu guddaadha. Qaamni isaas furdaadha. Qomatiinsaa dheeraadha. Ammana gahaa, ammas gahaa jennee murteessuu kan dandeenyu yoo ta'u, qaamni Sillaasee garuu sirumayyuu gonkumayyuu murtaa'uu kan hin dandeenyedha. Macaafni qulqulluun akka nutti dubbatutti macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 24 irratti dhugumaan Waaqayyo isa dhiyoodha. Erga jedhee booda bantii Waaqaa keessatti lafa irratti iddoo hundumatti waanan argamuuf namni suuqaa keessa yoo dhokate ani isa arguu nan danda'a jedha. Egaa Waaqayyo kana kan dubbateef bakkuma hunda jira waan ta'eef, murtaa'uu kan hin dandeenye waan ta'eef. Kana qofa miti. Faarfannaa Daawit 139 lakkoofsa 5 hanga 10tti osoon koochoo qabaadhee gara samiitti ol balali'ee ati achi jirtaa. Osoonni dhima lafa gadi fagoo keessas bu'ee ati achi jirtaa. Dukkana keessas ifa keessas ni jirtaa. Ardii kana guuttee jirta waan ta'eef fuula kee fuulduraa bakki itti dhokadhu yookiin immoo lafa itti dhokadhu hin qabu jedhee akkuma dubbate, Sillaaseen qaamni isaa addunyaa kana guutee waan jiruuf Sillaasee jalaatii bakki itti dhokatamu, dhokatamees jalaatii bakki itti bahamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu Sillaaseetu addunyaa kana murteessa malee addunyaan kun Sillaasee murteessuu hin dandeessu jechuudha. Waaqayyo eeyyama isaatiin haala abjuutiin mul'ataa fi qaama ofii isaadhaan warra isa jaallatee fi isa barbaaddatetti fedha isaadhaan of mul'isuu ni danda'a. Fakkeenyaaf Museetti biqiltuu Ixabaaxoos irratti haala labooba ibiddaatiin Museetti mul'ateera. Seera boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 5tti Abrahaamii fi Looxitti immoo qaaman akka mul'ates seera uumamaa boqonnaa 18 irraa kaasne yoo dubbisne argachuu dandeenya. Kanaafuu qaamni Sillaasee akka qaama namaa kanadha. Amma nagaa achi jira, ni mul'ata, xiqqaadha, furdaadha jennee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Gola Faarfannaa barnoota keenyaarraa keessatti sadummaan Sillaasee akkamitti gaafii jedhuuf sadummaan Sillaasee maqaadhaan, qaaman, gaheedhaan kan jedhu erga hubannee erga laallee gaheedhaan yookiin immoo gahee hojii isaaniitiin Sillaaseen sadiidha jecha jedhu kutaa keenya sadaffaa keessatti waliin kan laallu waan ta'eef hanga xumura qophii keenyatti waan nu hordoftaniif galatoomaa. Yeroota keessaniif sheer taasisaatii biraan gahaa. kutaa itti aanuun hanga wal arginutti nagaan turaa. Wasbaata ለእግዚአብሔር